Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nageenyi kiyya bakka jirtan hundattuu isin haa ga'u warri Oromiyaa keessa jirtan warri biyya alaa jirtan biyya Arabaatis ta'ee biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa keessas warri jirtan keessanuyyuu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa ga'u. Maqaan kiyya Birhaane Masqal Abbabee Sanyii jedhama. Anan aladhee guddadhe Arsiitti kutaa tokko hanga kutaa 12tti anan baradhe Arsumatti saniin booda immoo Addis Ababa Yuunivarsiitii yookaan Yuunivarsiitii Finfinnee seenee seeraniin eebbifamee jira. Ergan achi eebbifameen booda abbaa murtii mana ol'aanaa ta'ee hojjedhee jira. Saniin booda immoo ministeera dhimma haajaa alaatitti gorsaa seeraa ta'ee hojjedhee jira. Ergan achi immoo gaaga ta'ee gorsaa seeraa ta'ee hojjedheen booda New Yorkitti mootummaa waliigalaniiti dhaaba mootummaa waliigalaniititti gorsaa seeratii fi dippiloomaata ta'ee hojjedhee jira. Biyya amma hanan jiraadhu biyya Ameerikaati. Biyya kana ergan dhufee ammas barumsa keetti fufee seeran digrii lammaffaatii fi digrii sadaffaa biyya kanatti baradhee jira jechuudha. Har'a wal faana haasofnu boruu Oromoo fuuldurri Oromoo maal akka ta'u pirogiraama torbaniin waa'ee poolisiitii irratti, waa'ee seeraatii irratti, waa'ee biyya bulchiinsaa yookaan waa'ee liidarshiipiitii irratti seminaara fi akkana nama barsiisuu leenjii tokko tokkoon asuma sooshaal miidiyaa fi fuulduratti immoo yoo waaqayyo jedhe televezyiiniidhaan wal faana hojjanna jechuudha. Odoon Programan har'a yookaan wannan har'a barsiisuudhaaf isin beeksisuudhaaf qopheessetti odoon hin ce'in wanna tokkoon godhuu barbaada. Ji'a kurnan darbe kana keessatti bakka Oromiyaa guutuu keessatti nama baay'eetu du'e, nama kumaa olutti du'e, warra ijoolleen jalaa du'an, warra abbaan jalaa du'e, warri haati jalaa duute. Bakka jirtanitti gaddi kiyya akka isin ga'uun gaafadha, kabajaan gaafadha. Waaqayyo isin haa jajjabeessu. Nus isin faana jirra. Pirogiraama kana sanan calqabeef tokko dhiigni ijoollee keenyaa, dhiigni obboleeyyan keenyaa, dhiigni uummata keenyaa uummanni Oromoo akka abbaa biyyaa ta'u, uummanni Oromoo lafa isaati irratti akka jiraatu, uummanni Oromoo abbaa qabeenyaa akka ta'u godhuudhaaf wanna ta'eef hojjaan har'a hojjedhu kuni tokko deebiin uummatni Oromoo kumaatamaan itti du'an kuni akkaataa inni fiixa ba'u godhuudhaaf jechuudha. Kanatti aansee nama kuma baay'eedhaan lakkaa'amutu iyyuu mana hidhaa jira. Uummanni keenya mana hidhaa jiru kun keessattuu mootummaan Itoophiyaa harka tokkoon gaafiin Oromoo abbaa biyyummaa, gaafiin Oromoo abbaa qabeenyaa ta'uu, gaafiin Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti gahee argachuudhaaf godhaa jiru, warraaqsi uummanni keenya godhaa jiru akka jirutti barbaachisaadha jedhee ergaa afaaniin haasa'uu. Harka biraatiin immoo uummata keenya hidhaa jira, uummata keenya ajjeesaa jira. Bakka uummata Oromoo bu'ee raawwadhee hunda keessanuyyuu bakka jirtan hundatti bakka bu'ee raawwadhee uummata mootummaa Itoophiyaa gochaa kanarraa akka dhaabbatuu fi warra hidhaa jiran hunda isaaniituyyuu akka atattamaan hiikuun gaafachuu barbaada. Kanaafuyyuu bakka jirtanitti warri namni jalaa du'e, warri namni jalaa hidhame, warri biyyaa baatan, warri hiyyummaadhaan odoo jirtanuu dhaabbataan akka duutan taatan bakka jirtanitti jajjabinyi waaqaa isin faana haa ta'u, waaqayyo isin haa jajjabeessu. Nus immooyyuu warri ala jirrus warri biyya jirrus uummata keenyaaf rakkina kana keessaa baasuudhaaf hojjechuu nurra jira yaada jedhuun pirogiraamni kun isaan qophaa'ee gara sittiin ce'a jechuudha. Bakka amma jirru kanatti uummanni Oromoo haga har'aatitti rakkina baay'ee keessa darbee jira.
gaafii guddaan rakkina keessa darbine rakkina akkamiiti jennee walitti haasa'uu duwwaa odoo hin ta'in kanaan booda maal goona boruun Oromoo maal fakkaachuu danda'a eessaa kaanii garamitti deemuu dandeenya maal godhuu dandeenya jedhu sani wal faana akka deebifnuufi han programni kun qophaa'ee jechuudha gara poolisiitiin gara seeratiin gara mooyyuu akkana biyya bulchiinsan maal godhuu dandeenya jedhu irratti haasofna jechuudha. Kana fuuldura keenya yoo haasofnu gaafii ciccimoo saditu kaa jechuudha. Yookaan immoo ijoo dubbii sadi irratti xiyyeeffanneet of gaafachuun irra jira jechuudha. Inni tokkoffaan Oromoon akkamitti ofii isaatiif of bulcha lafa isaa dhuunfatee qabeenya isaa dhuunfatee aadaa isaatiin afaan isaatiin akkamitti ijoollee isaatiin beekaa isaatiin guddaa isaatiin akkamitti of bulchuu danda'a nama kun nu keessaa lallaaftuu fi hattuu sobduu ummata keenya keessatti hundee hin qaamne ummata keenya keessatti magarre yookaan ummata keenya keessaa lallaaftuu nutti erganii ummata keenya saamsisuu ummata keenya hiisisuu ummata keenya ajjeechisuu odoo hin ta'in ummanni keenya of danda'ee akkamitti of bulchuu danda'a han jedhu gaafii isa guddaadha jechuudha isa duraati. Yoo gaafii kana deebifne duwwaadhaan kaanitti ce'uu dandeenyu jechuudha. Gaafiin inni lammataa uummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran faana akkamitti biyya san keessa biyya san bulchuu dandeenya jechuudha. Jara kaan wajjin akkamitti buluu dandeenya jarri kun faana buluu barbaade jechuudha. Biyya san immoo akkamitti wal faana bulchina. Kana yoo jennu Oromoon biyya san keessatti biyya Itoophiyaa keessatti ummata bal'aadha ummata guddaadha lafaanis ta'ee baay'ina namaatiinis qabeenyanis ummata guddaadha. Qabeenya keenya kana baay'ina keenya kana bal'ina keenya kana irratti wal ijaarree tokko taanee yaada tokko horannee biyya san keessatti gaheen Oromoo haga bal'ina isaa haga guddina isaa haga baay'ina isaa akkaataa inni itti ta'u irratti maal yoo goone akkamitti yoo goone bakka kanatti biyya kana keessatti sadarkaa dura taa'aa taphachuu dandeenya yaada jedhu irratti mari'anna jechuudha gaafin inni lammataa. Gaafin inni sadaffaa biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti biyyooleen ollaa keenyaan Afrikaa keessa jiran diinagdeedhaan politikaadhaan yookaan siyaasadhaan akkasumas immoo nagaa naannoo san jiru irratti intarastii hin qabanii fe'ii hin qabanii kanaafuyyuu isaa faana akkamitti hojjanna biyyooleen Awurooppaa biyyooleen Ameerikaa biyyoolleen Eeshiyaa hundi isaaniituyyuu akkuma beekamu biyya Itoophiyaa keessatti fe'ii diinagdee hin qabanii fe'ii siyaasaa politikaa hin qabanii naannoo san keessatti immoo nageenyi naannoo sanii akkamitti eeggama yaada jedhu irratti fe'ii guddaa qaban jechuudha. Oromoon Itoophiyaa keessatti uummata bal'aa yoo ta'e uummata guddaa yoo ta'e qabeenyanis baay'ina lafaatinis yoo ta'e guddaadha yoo jennu maal jechuudha warriin Afrikaatis ta'e Awurooppaatis Ameerikaatis Eeshiyaatis biyya safaana hiriiroo qaban hundi isaaniitu iyyuu Oromoo wajjiniin hiriiroo akkamii qabaachuu isaanirra jira nu gaheen keenya achi keessatti maalini jechuudha. Akkuma biyyaatti yoo fudhanne biyya keessatti biyya san keessatti yoo guddaa taane hiriiroo biyyawwan kana hunda wajjin goonu addaan baafannee beekuun irra jira jechuudha. Kanatti hanan aansee uummata keenya kanan qabsisee hanan uummata keenya yaadachiisuu barbaadu magaalli Finfinnee addunyaa kana keessatti teessoo diplomaatik mishinii isa guddaadha Afrikaa keessai isa calqabaati isa sadarkaa tokkoffaarra jiru dhaabni addunyaa baay'eetu Finfinnee keessa jira dhaabni biizinasii yookaan ikonomiidhaan hojjetus baay'eetu achi keessa jira Oromoon kana keessatti gahee akkamitti argachuu danda'a gahee argachuu duwwaa odoo hin ta'in immoo gahee durataa akkamitti argachuu danda'a akkamitti achi gahuu dandeenya han jedhu kana program kanarratti gaafii kana sadeen deebifna jechuudha. Gaafinni calqamaa Oromoon akkamitti of bulchuu danda'a qe'ee isaati irratti lafa isaati irratti qabeenya isaati irratti abbaa ta'ee akkamitti of bulchuu danda'a jara kaan wajjiniin immoo sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran kaan wajjiniin hiriiroo baafatee akkamitti wal faana jiraachuu danda'a yoo jarri kun faana jiraachuu barbaadan jechuudha. Kanaafuyyuu gaafiiwwan kana isa lammataa kana hin deebifna gaafiin sadaffaa hiriiroo warra hiriiroo biyyoolee hiriiroo Itoophiyaa wajjin qaban
hiriiroo politikaa yookaan siyaasaa, hiriiroo diinagdee, hiriiroo nagaa naannoo sanii qaban warra Arabaa dabalatee, warra Eeshiyaa, warra Awurooppaa, warra Ameerikaa, warra Afrikaa dabalatee raawwatee biyyoolleen ollaa san keessa jiran hundi isaaniitu iyyuu akkamitti nufaana waa'ee diinagdee walfaana hojjechuu dandeenya, akkamitti walfaana waa'ee siyaasaa hojjechuu dandeenya, akkamitti walfaana waa'ee nagaa naannoo keenyatii fi nagaa addunyaa akkamitti achi keessatti uummanni Oromoo gahee argachuu danda'a han jedhu irratti mari'anne jechuudha. Kana godhuudhaaf wanna sadii irratti xiyyeeffanneeti han daandii kana walfaana deemnu. Wanni sadeen kun biyya keessatti sabaaf sablammii kaan wajjin Oromoon buluudhaafis ta'ee biyya ollaawwan keenyaa wajjiniin fi biyyoolee addunyaa adda addaa wajjiniin siyaasaa fi ikonomii yookaan diinagdee yookaan waa'ee nagaatti irratti hojjechuudhaafis ta'ee achum Oromumtuu iyyuu of bulchuudhaaf iyyuu Oromoon wanna sadii irratti xiyyeeffatee hojjechuu sarra jira. Tokkoffaa uummanni keenya humnoomuu sarra jira. Lammaffaa uummanni keenya duroomuu sarra jira. Sadaffaa uummanni keenya nagaa argachuu sarra jira. Kana yoo jennu maal jechuu keenya? Uummanni keenya humnoomuu sarra jira yoo jennu maal jenna? Asirratti Oromoon utubaa torbarratti ijaarrameetoo of humnoomsuu sarra jira. Utubaawwan kun utubaa maatii. Maatiin Oromoo, warri Oromoo akka tokko isaaniitiin yoo maatii gaariin taane, maatiin gaariin yoo ijaarramne, faamilii gaariin yoo humnan arganne, koominitiin humnan argatu akka biyyaatitti humna argachuu hin dandeenyu jechuudha. Inni calqabaa tokko bakka jirtutti Oromoon hunduuyyuu akkamitti uummanni keenya maatiin isaa akkamitti humnaa'uu danda'a han jedhu irratti hojjanna jechuudha. Hallammataa waa'ee barumsaati. Manneeleen barumsaa kutaa tokkoffaarraa aga 12 yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen Oromoo barumsa akkamitti of ijaaranii akkamitti